qilleensa faataa isi keessaatu barbaadama naan jedhe samiirra achuma taqadheen bira darbee olola mandara sanyii isi keessaatu barbaadama naan jedhe samiirra ani abdii koo guduunfee inta wafaanula warrabbii koo guuttanii meetulaana dura akuu koo guduunfee inta wafaanula warrabbii koo guuttanii meetulaana dura Waaqayyo isiniif ta'uu ani obboleessi keessan faarfataa sanbataa waltajjii tajaajila koo biratti Waaqayyo hojii dabalataa naaf kenne innis mana miidhaginaa dhiirotaa daandii lafti nutti argamnu Buraayyuu Shaggar Sitiidha. Bo'ees warshaan jira isa gararraatti hin argamna. Akkuma kana mi'oota waan kanaaf barbaachisu istiimiin jira, hojjetaan gaariitu jira. Kanaaf kottaa kastamarii keenya ta'a. Kan isin irratti nu argachuu dandeessanii lakkoofsa bilbilaa amman isinitti himu kanaanii nu argachuu dandeessu. Duwwaa 912 35 88 77 jedhaati nu argadhaa galatooma. Akkuma obboleessi keenya isin beeksise kottaa mana miidhaginaa dhiirotaa kanatti kottaati bareedaa isiniin jenna. Lakkoofsa bilbilaa asirratti argitan duwwaa 912 35 88 77 informationii gaarii argachuu dandeessu. Kottaati bareedaa laa kunoo kan itti bareedaa jiru gurbaa kan argaa jirtu kottaa isinis bareedaa eebbifama. Achuma taqadheen bira darbee olola mandara sanyii isi keessaatu barbaadama naan jedhe samiirra achuma taqadheen bira darbee olola mandara sanyii isi keessaatu barbaadama naan jedhe samiirra ani abdii koo guduunfee inta wafaanula warrabbii koo guuttanii meetulaana. Akkuma obboleessi keenya faarfataa sanbataa waltajjii isin beeksise faarfataa sanbataa waltajjii tajaajila isaa bukkeetti mana miidhaginaa dhiirotaa banee hojii jalqabeera. Kanaaf dhuftanii akka obboleessa kanaatti akkasiin bareeddan baay'een bareedu amma kunoo gaafa laalaa jirtan akka kanattiin dhuftanii akka bareeddan isin beeksisna. Gooftaan isin haa eebbisu waan dhuftanii fayyadamtaniif eebbifamaa ulfaadha. Achuma taqadheen bira darbee olola mandara sanyii isi keessaatu barbaadama naan jedhe samiirra achuma